شاروخان oromoo harargee kajennu nuti hamza nadarasha guddaa kireesse aashitti bareedduu tana fuudhe yaa rabbi sabrii keenaa kenni. makiinaa meeqoon dhaabee beelloo ittiin qaalii kireessee suufa ittiin qaaliidhaa godhatee sargii yoo isin hin godhanne feemasa feesbuukaa fi tiiktookii viidiyoo teessan nurraa dhaabaa laallu amma booda aashitti nurraa dhaabaa viidiyoo teessan hin laallu. yaa rabbi sabrii keenaa. Qoy namni targeettiin isaa barri beelloo feesbuukatti nu boosi godhinaa nuti. Huccuu uffattanii bakka huccuu aadaatiin qabsi sharroo isaa ol Mucayya waan ramadaana na haasa'ime. Atamma karaa jalaatii Oromoo barreessa. Feemasa nuti qabnu uummanni kun sargii adaraasha gurguddaa kireessanii veelloo uffatanii ashittii fi hamzaan sargii godhachuun irra jira moo irra hin jiru? Godhaa koommantii faamiliiti. Akka kiyyatti ijaanne hin hawwina isin. Na qofaa miti guddaan achi dhufee siniin wanni inni ilaalu. hawwi uummataati laafuun koommantii godha my family. Magi Isin biyya namaa biyya guddattee hojjetanii. Nasira diisi. Bara uffata aadaa hogguun uffatan ni beektaa? Diisi naaf Hogguu sargiin jirtu. Hogguu gumaanni jiru. Hogguu yaadannoon gootootaa jirtu. Yaadannoon biyyaa hogguu jirtu. Innaa godhachuun qabu tureeyyuu. Isin uffata aadaa sargii sharroo isaa wantanii qarabshaa fi qadaada haatiyaana godhanii bara hawwan keenya. Ani sargii hin godhanne. Ni goota bongoota namma. An sargii hin godhanne ka godhadhu ammoo ammaa miti. Geema sii qabnaa godhadhu yoo didda. Dhimmichi Adaraasha rakkin makiina isaa qarshiitii beelloo uffadhaa fustaana uffataa jaabiqa. Geema sii qabna yetti. Kasargii godhachuu diddan akkam godhanuti? Rakkoo birriitii miti kan godhanneef. Rakkoo birriitii miti. Maaliif beelloo uffatanii adaraasha uummanni godhatu namni hundi godhatu kajjallaa diriiraan godhatu hunda maal diddan isin godhachuu? Maal waatu isinirraa hirruudha? Namni sargii godhate hundi isaa waggaa tokkoof lama walii kan sodaadhe. Gaafsan ijji argana fakkaata. Saniifuu bututtuma walii qaqqabdanii bakka fustaanamaa fi uffata aadaa arsii uffata aadaa argee uffata aadaa baala sharroosu si wayyaa. Mee dhugama nama waggaa shanii haga waggaa shanii mee waggaa shanii miidiyaa irratti beeyna. Waggaa shanan kana namni beelu Amaaraaf Oromoo illee walitti qabi. Namni cidha goggodhate kun yoo addaan babbaya. Hin sodaadhaan. Anyway, ani Hamzaa fi Aashittiin akka nama tokkotti na dhageemaa jira feemasa nuti qabnu taatanii. Hamzaan akka harargeetti dhaggeeffadhu dhiira keessaa ambootaa dhiyeessanii gadi hin dhiisu akka harargeetti dhiira keessaa feemasa nuti qabnu Hamzaa. Kan meediyaa kanarratti fuudhelleen Hamzaa. Hamzaan wannummaan osoo veelloo uffisee hadaraasha gurguddaa kireessee makiinaa walitti dhaabee osoo sargii godhatee hin fuudhin uffata aadaatii fi qalamshishaa fi qadada keessaa si baasuu didee waggaa lama guutuu siin taa'uuf ani aarree jiran akka harargeetti. Because Hamzaa hedduu jalan hedduu kabanya. Arra aruuza barni warri baadiyyaa Itoophiyaatu veelloodhaan godhatee makiinaa meeqaan galfata sargiidha. Maa maqaan nyaata geema isinii qabna sargii godhadhaa Aashittiin Hamzaa yoo diddan. Yo adaraasha kireessaniif beelloon dubbiin sargii kennaa dubbii geemaatii oli kaa dubbiin sargii kennaa dubbii geemaatii oli yaadataa Juneedi itti dubbisiiti xayyaaraan heerumuu barbaaddeen talli baale. Tiif goona nuti haa maan dhufnaan Gooti kootu waan akka beeloon uffata. Neebar nuti sargii keessan arguu barbaannan rakkiin dhaqqabu nuti. Carqii lafarra sharroo isa fiidiyoo takka nuti dalagina. Aashittiinis atis Hamzaanis fiidiyoo takka feesbuukaanis poostii nuti hin godhina. Tiiktookanis poostii nuti hin godhina. Sambusa kasanis posti rutin godina. Sambusa posti godhu yaadan qabu. Juusa keetillee yeroo daayitu posti rutin godina hanga veelloo ta'e arginu. Makiinatti sargii Aashitti sargii Hamzaa jennee anchi maqaan nyaatanii bara. Ay Salphamne wallah. wallahi. Hai wanni kana laaltanii Zah mama. dhagee. Barwaan isin deddeemanii ooltan san Maali? jaanii yeroo tokko yeroo kaafteeriyaa wayii dhayxee keeka tokko nyaattu nagarra akka isin godhatti feemasuma akka teessaniiti himi. Hai. Ani feemasii miti nadhiisi nama naani haadha manaa namaati. Ayyaam zaanaafiti. Isatti taasise ani feemasii Zaanaafiti jaatee namattiidha. Naafiti. Yoo sargisiin goone bakka ganda ollaa isa keenyaa qoy. Asitti Hamzaa yoo sargisi
برنا من هيرو من مكاك أبامي تدلقبوا لي نوجا ولا زلتاي ati godhachuu yaada qabdaa osoo heerumte أني مو يادن قبلك كان كروران كبا نوجا ani sitta himus تدلقبوا ما نو ويجد ani dhugamaan Sargi godhachuu qabdu, nooyi. gaafa godhadhu beektaa rabbii du'aarii naa godhi أفرت مرة قرطة no wallahi yoo rabbi naa mijeesse tama dhugaa jechuu abjuu kiyya waan rabbi jedhu hin beeku ميك قلبي نقدر تيسي خياشتي ولا يادن نجرا yaadan qaba garuu لا ammoo مالي سرقي دبري قدلقبوا يا. لا عاشتي نبي تامي متجارن في حمزة نجا سرقي ستة. سامر إيش يلو yaada kiyya keessatti hin kutini dhugaa sitti maara بإذن الله الكريم ربي إنما سنون هاجرو بيفتو يوالي فابدادا غافا إجولي أفر أرقد لا إلا ما جاتو أكبولتين تيسوچو أيو سينو بابر ما فراريس لكي وانا كنا ما نبيت أما لما صديق لفا قبو بيتا زنجتين يا لبو كان أبجو إيجي نونجو جرتا كنا وأبجو ويتو نجرو dhugaadha realityidha rabbi umrii ani koy am family ti yani mariya ay sini miti nara dabi koy dika to ko family dala ummata kali ati maanan caqasin obsi ol mana for never negga wayne yaada nama qisistum abjuu guddaa sitti maal jira baran koy me family wa family ti hamzani jalattani mi famous khenya me ma shan jaga dalgafo ay ashitini jalanna mi مي سرقي ساني أرجو فين مو أرجو فين إساني أمني فدادي سان أمني ما نقول أنتي يا ستي مارا أدراش سرقي كريسة فستان وفتى سوفا فتاني مكينة ولد أبني أمتها أفيرني بيجي ألافي بيجي خيسة سرقي قولتن أرجوني فين مو فين كان وان قد أقولي بر أمتها برو أدانغلو فاني من نيفتسا من نجا قدل ديسي أتي قدل جيبورة تهدي فوي أتي مرة سينا جتات خيسة جرتو إيش على مرة جرتو أدي تقدل جابون وقولوا جرومي ومن يكوني ورد جرينا خيسان فلو ورد بريدنا خيسان فلو إيجا ورد جروت هيسان الفين وجا ورد مين أغني خيسان لسان قد سيسوتو هنفين وجا لا نمني قارين أكا إيجا ما لا تيسابونون فين بريسا جولين تيني جولي بيستين جولي وان قارين ما هويتان والله بريسا ومني كاشتين ومني أونيت قليلة ومني قمتشونا ما هويتان وان قاري ورنا مجالتان كومنتي بريس عاشتي في حمزان ati koi tira godhachuni milki guddaa si fakkaata osi sinif gona intalo adarasha tujara masri ti goda tu kreisine sargi sini gona sinu marre dita mira kaisa jirra isini gona maliti maltu indan denyu magara jala shu bisalu kaisa indan denyu niti nuwara shubbisu mi sargi Malik jedhani ti sargi sirban qabne san ama guyyaa 40 sini gona haynu je ono eja namni hundino guyyaan 40 kamaali Nasra manukum fatala war oromontum wallahi ha guyyaan 40 kamaali guyyaa ilmo dalti urma baat bari gaafa ilmoo afur argadhee oromo fatala gadal gibu ja gadal gibu no biyya nyatu la